Har'ammoo waan ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufee hordoftoota keenya innis immoo maal yoo jettan kunoo akka argartu waan addaa waan bareedaa waan bakka addees nama jedhu mana keessatti illee bareedu kunoo akkuma argaa jirtanuu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota my family nagaa keessanii nagaa kooti alhamdulillah. Egaa hordoftoota keenyadhaa mukaalid maaliin dhufanii jechuun keessan hin oolu. Kun akkuma argartan mukaalid surprise na godhanii. Surprise ittisimoo maal kunoo jettan rakabootii shinii waan hunda bakka tokko tokkoon inni ilaaluu teenya. Kunoo akkasiin bareedduu. Banaa luka isaanis natti agarsiisuudha banaa jiru. Egaa hordoftoota keenya rakabootiin illee kana fakkaata anillee gammade kunoo banee irra kaa'u malee jedheetan shinii kanallee banee irra kaa'eerran kaa'een kaladhaan hiikamuu didee ijattan cannaqamaa jira. Kunoo akkasittiin shinillee banee irra naquudhaaf akkam bareeda natti tolee wallaahi hordoftoota keenya akkan itti jaalladhe kunoo natti agarsiisaa baasiin baninaan jedhaa abbaan kaalidee kunoo akkasittiin nadide kaatu na cannaqu na banamuu didee kutuullee hin barbaanne bilaatiidhaan bakka seeraan banu. Egaa kunillee kan ixaanaa irratti ixaanni aaruu jechuudha. Akkasumallee kan teessoo kun kan ixaanni irra kaa'amu ixaanaaf wanti naachuudha kan ittiin bosonu akkasittiin walirra kaa'ama. Akkasittiin kaa'amti kun intinaasiiti seeniyaasi jechuudha. Bukkee kaa'amti maashaallah deessiidha wallaahi akka inni itti jaalladhee nama raree. Kunillee kan ixaanaati gen ixaanni foormiidha jechuudha. Foormiidhaaf hin ta'a maashaallah. Akkasittiin kunoo rakabootiin illee kana fakkaata maashaallah. Takkaan jiru wallaahi nama rarte. Bakka akkasittiin galatoomii abbaa kaalidii jedheetan galatoonfadhee akkasittiin kunoo hunillee bukkee kanaan akaamuu isheedhaan bootaan itti qaqqajeelchaa jira. Eessatti bareedaa alii gaman kaa'a. Akkasittiin amma shiniin irra naqa malee dheetan dideen amma shinii kol fudhadhe kunoo shinillee banaan jira irra naqee buusuuf wani qaana naqee buna difadhee jedheetan itti niyyadhe akkasittiin shinillee irra namaa jira argaa jirtu hordoftoota keenya akkasiin bareedduu maashaallah. Jabaadhaa ilaalaa daawwadhaa like subscribe godhaa hordoftoota keenya. Egaa kun akkasittiin shinillee irra naqadhee akkuma argaa jirtan kun immoo rakabootii shiniiti teessoo shinii jechuudha. Kanaan baay'ee tokko bareeda kunoo 12 shiniin isaa 12 wal fakkaata jechuudha. Intinaasaa dhagni isaa 12 daarzaanaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya an amma tokkoon bane mana tokko hin banne kun ataa'u akkuma kanaan jedhe fiilla fiitii isaan godhadhee hordoftoota keenya akkasittiin ol fuudhee jabanaallee fidadhee bukkee kaa'adhee kan ixaanaallee fuudhee bukkee kaa'ee bootaan naqaatu akkasittiin kun ol bukkee kaa'ee kanaan astillee ixaanni intina foormeen geetiidhaaf jechuudha. Kan ixaanaati kunillee jedheetan irra deddeebiin as qabee ilaalaa qodummaa si bakka nama rarte aynataaf siin barbaadaniin jira hordoftoota keenya. Allee jalqaba surprise seegen surprise miti obboleettiin keenya tokko ajajattee akkasittiin abukaalee surprise si godhanii bitanii fi akkasiin barbaadutti bitanii fi kunwaan immoo sinittiin agarsiisaa jedhee garuu nama rarteetti maashaallah.
nan bitadhaa bitachuun kan koo hin oolu warreen barbaaddan immoo order godhachuun amaanaa kan keessan akkasiin amaanaa jettanii xalabattanuun binnee maatii keessaniinis ni geenya. Kun kan obboleetti keenya tokko anillee akkasittiin banee isinitti agarsiisuuf keessaa baase malee jalqaba garuu surprise see gabasii booda immoo kan obboleetti kootii tokko naan jedhee inshallah mosiifis immoo nan bitaadha manaa koo abshirii naan jedhe aloo edhaa jabaadha. Nuyi warra amaanaa eegu warra amaanaa